Muddee lama bara 2023 Ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Horni Miidiyaa irratti oduu torbanii kan isinitti himu Allalisaa Dhaabaati. Hangafoota dursuun oduu isinitti hima. Waldaan Makaana Yesuus Itoophiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamitti namoonni 9 waldaatii baafamanii ajjeefamuu mirkaneesse. Dhumaatii jilabbootii gadaa isaanii akka hin yaadanneefis dhorkamuu isaanii hawaasni Karrayyuu himani. Godina Salaalee Shawaa Kaabaa aanaa Dharraattis weeraraa fi haleellaan hidhattoota faannootiin hawaasa Oromoo irratti taasifamu itti fufee jiraachuu jiraattonni himani. Waldaan Wabii Maccaa fi waldaan Manguddoota Wallaggaa uummata dhibee busaan miidhamaa jiraniifis sagantaa galii walitti qabuu qopheessuun waamicha taasisaa jiraachuus hime. Godina Arsii aanaa Sirkaa keessatti hidhatanii mirga namummaa loltoota mootummaa Itoophiyaatiin uummata irratti raawwatamu hammaatee itti fufaa jiraachuu maddeen himani. Oduu biyya alaatiin. Dhukaasa dhaabuun guyyoota 7 booda waraanni itti fufuu Israa'el beeksiste. Yaa'iin jijjiirama qilleensaa United Arab Emirateetti gaggeeffamuu eegale. Kunneen hangafoota oduu biyya keessaaf biyya alaa turanii amma babal'ina oduutti sin dabarsa. Waldaan Makaana Yesuus Itoophiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamitti namoonni 9 waldaatii baafamanii ajjeefamuu mirkaneesse. Waldaan warra Wangeela Makaana Yesuus Itoophiyaa gaggeesse kutaa lallaba Wangeelaa fi Teoloojii kan ta'an Dr. Lalisaa Eliyaas miseensonni waldittii 9 ajjeefamuu dhugaa ta'uu himaniiru. Dabalatuu oduu kanaa kan isinitti himtu Ayyaantuu Taayyeeti. Waldaan Makaana Yesuus Itoophiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamitti amantoota waldaatti 9 kadhataan halkan qabamanii ajjeefamuu mirkaneessite. Waldaan warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa geggeessaa kutaa lallabaa Wangeelaa fi Teoloojii kan ta'an Dr. Lalisaa Eliyaas miseensonni waldattii 9 ajjeefamuu dhugaa ta'uu BBC'tti himaniiru. Haa ta'u malee qaama ajjechaa suukkanneessaa kana raawwate yeroof akka addan baafatin ibsan. Jiraattonni gama isaaniitiin dargaggoonni kun raayyaa ittisa biyyaatiin bifa suukkanneessaa fi kabaja amantii hawaasichaa xiqqeessan ajjeefamanii gatamuu dubbataniiru. Lola waggoota 5 darbaniif Oromiyaa keessatti walitti fufiinsaan deemaa jiru walqabatee gochoota ammeenyummaa daangaa darbeen raawwataman kan kabaja namoomaa mulqan aadaa, duudhaa fi amantaa fi safuu hawaasaa xiqqeessan kutaalee Oromiyaa garaagaraatti dhaga'uun waan baratamaa ta'edha. Taateen tibbana godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda mannaa Oomootti raawwatames gocha hedduu rifaasaa fi ammeenyummaa daangaa darbee irratti mul'atee ture. Gandichatti tibbana waraanni mootummaa maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin socho'an dargaggoota 9 mana sagadaa waldaa amantoota warra Wangeelaa Makaana Yesuusii tokkummaa mana Hambootii baasanii bosonatti geessuun rashananii akka gatan maatiin miidhamtootaa fi jiraattonni ibsaniiru. Dargaggoonni kunneen Sadaasa 24 bara 2023 guyyaa jimaataa osoo sagantaa kadhata halkanii irra jiranii halkan keessaa naannoo sa'a 8tti waldaa keessaa qabamuun gara bosonaatti akka fudhataman guyyaa tokkoon booda jechuun Sadaasa 26 bara 2023 reeffi isaanii bineensarraa hafee bosona keessaa akka argame maddeen odeeffannoon himan. Reeffi dargaggoota kanaa guyyaa tokko booda argame dargaggoonni kun harki isaanii duubatti hidhamee rashanamuu fi uffata siivilii kan uffatan ta'uu fi Wangeela yookiin macaafa qulqulluu baadhatanii akka turan kan mul'isudha. Humnoonni kunneen dargaggoota kana erga fixanii booda Wangeela qoma isaaniirra naqanii akka deeman suuraaleen ba'anii fi odeeffannoon nu qaqqaban ni mirkaneessu. Dargaggoonni kun namoota nagaa ta'uu isaanii osoo beekamuu bifa kabaja namummaa mulquu fi kabaja amantaa hawaasichaallee xiqqeessuun rashananii gatuun jechuun jiraattonni himatu. Gochi kun erga raawwatee torban tokko ga'us waa'ee miseensota ishee garaa jabinaan ajjeefamanii kan irratti ibsa osoo hin kennin turuun qaamoleen garaagaraa kan qeeqamte waldaan Makaana Yesuus Itoophiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda maanaa Oomootti namoonni sagantaa kadhata halkanii irra turan 9 dura ajjeefamuu mirkaneessiteetti. Waldaan warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa geggeessaa kutaa lallaba Wangeelaa fi Teoloojii kan ta'an Dr. Lalisaa Eliyaas miseensonni waldattii 9 ajjeefamuu dhugaa ta'uu BBC'tti himan. Haa ta'u malee qaama ajjechaa suukkanneessaa kana raawwate yeroof akka addan baafatin ibsan. Jaarsoliin geggeessitoonni waldattii koree dargaggoota akkasumas tajaajiltoonni kan biraan kadhannaa bultii geggeessifataa osoo jiranii halkan sa'aatii 8 irratti humni hidhataan namoota 9 qabatanii adeeman jechuun akkaataa ajjechaa kun itti raawwatame ibsan. Geggeessitoonnii fi tajaajiltoonni waldattii 12 qophii tajaajila guyyaa dilbataaf jecha sagantaa kadhata halkaniirra akka turan halkan keessaa naannoo sa'a 8tti qaamoleen hidhatan gara waldattii dhaquun dubartoota 2 fi nama umurii fagaatan tokkochumatti dhiisanii dargaggoota 9 qoratamtanii deebitu jechuudhaan fudhatanii akka deeman himan. Namoonni qoratamanii deebi'u jedhamanii
isaanii fudhataman salgan sanbata guddaa sadaasa 26 bara 2023 reeffi isaanii bosona keessatti akka argame ibsan. Dhumaatiin jiila abbootii gadaa isaanii akka hin yaadanneefis dhorkamuun isaanii hawaasni Karrayyuu himani. Akkuma bara darbee fi dhumaatiin abbootii gadaa mootom jedhamutti kan yaadachuufis qophaan hawaasni kun raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin humna addaa Oromiyaa qophii yaadannoo kana ugguruu fi torban lama dura dabarfame keessatti qubsiifamanii jiraachuus himame. Dabalata qabna. Dhumaatiin jiila abbootii gadaa isaanii akka hin yaadanne dhorkamuu isaanii hawaasni Karrayyuu himani. Akkuma bara darbee lafa dhumaatii abbootii gadaa mootummaa jedhamutus kan yaadachuufis qophiiwwan hawaasni kun raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii humna addaa Oromiyaan qophiidhuma yaadannoo kana ugguruufis torban lama darbee kaasee qubsiifamanii jiraachuu jiraattonni himani. Haa ta'u malee hawaasni kun mana isaaniitti yaadachaatii jiru. Dargaggoonni aanaalee Fantaallee mana isaaniitti duungoo ibsuu fi gantaa garagaraatiinis yaadachaatii jiru. Bara darbee hawaasni kun waggaa tokkoof dhumaatii abbootii gadaa kana bakkuma kanatti yaadachuun isaanii ni yaadatama. Abbootiin gadaa Karrayyuu muddee tokko bara 2021 waggaa lama har'aa poolisii humna addaa Oromiyaatiin jimlaan dhumuun isaanii ni yaadatama. Eegasii asis hawaasni horsiisee bulaa Karrayyuu jala yeroo yerootti hooggansa gadaa akkasumas dargaggeessi ajjeefamaatii jira. Hawaasni kun ajjeechaa hidhaa fi saamicha irraas dhaabbatee hin jiru jedhame. Kaleessaa fi dheengadda gandoota baadiyyaa aanaa dharraa keessattis haleellaa hidhattoota faannoon raawwatame lubbuu namaa fi qabeenya irra balaan qaqqabee jiraachuu jiraattonni himani. Dabalata duukanaa kan isinitti himtu Ayyaantu Taayyeeti. Godina Salaalee Shawaa Kaabaa aanaa Darraatti weeraraa fi haleellaan hidhattoota faannootiin hawaasa Oromoo irratti taasifamuu itti fufee jiraachuu jiraattonni himan. Kaleessaa fi dheengadda gandoota baadiyyaa aanaa Darraa keessatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwatanii lubbuun namaa fi qabeenyarra balaan qaqqabuu jiraattonni himan. Ganda baadiyyaa Qaroo Doddotoo fi Araddaa jedhamu keessatti haleellaan raawwatameen abbootiin warraa 50 ol ta'an qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqaafamuu maddeen himaniiru. Darraan aanaalee godina Salaalee Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa waldaan geessu keessaa ishee tokkodha. Waggoota lama saanatti rakkoo nageenyaaf saaxilamuun hidhattoota Fantaalleeyyii naannoo Amaaraatiin daangaa qaxxaamuruun dhufanii Darraa kana naannoo Amaaraatti jechuun yeroo yeroon haleellaa irratti raawwachaa jiru. Haleellaa raawwatamu kanneenis lubbuu hawaasa nagaa guyyaarraa gara guyyaatti darbaa kan jiru yoo ta'u qabeenyi uummataa barbadeeffamuu fi aansee sochii hawaasummaa geejjiba manneen yaalaa fi barnoonni akka addaachisu taasiseera. Lolli qindaa'aan hidhattoota faannootiin baname kun Darraa qabiyyee lafa naannoo Amaaraa jala galchuu kaayeffachuun caasaa waajjiraalee mootummaa aanaa sanaa dabalatee humnoota mootummaa federaalaatiin illee waan deeggaramu fakkaata jechuun hawaasni komii isaanii himaa turaniiru. Xumura bara 2022 irraa eegalee hanga bara kanaatti lolli kun itti fufiinsaan adeemsifamaa jiraachuu kan ibsan hawaasni aanichaa humnoonni mootummaa fi federaalaas ta'u naannoo uummata Oromoo aanicha irraa meeshaa kun akka inni of hin tiksine taasisaniiru jedhu. Akkaatuma kanaan dura baramettis guyyaa kaleessaaf dheengaddaa qofa aanaa Darraa ganda Qoroo Doddotoo jedhamu irratti haleellaa humnoota faannootiin banameen manneen jiraattota 53 ol abiddaan gubachuu fi abbootii warraa 50 ol ta'an qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqaafamuu jiraataan gandichaa himan. Ammas taanaan sodaa ulfaataa keessa jiraachuu kan himan jiraattonni kunneen humnoonni mootummaa gara sanatti bobbaase rakkoo furuuf caalmaatti madda rakkoo ta'aa jiraachuu komatu. Hawaasni gandoota rakkoo jalatti jiran akka ofirraa ittisaniif meeshaa irraa eeguun alatti gandoota eeramaniif eegumsa taasisuu dhabuu isaanii balaan kun akka uumamu karaa baneeraas jedhan. Waldaan Wabii Maccaa fi waldaan Manguddoota Wallaggaa uummata dhibee busaan miidhamaa jiranii fi sagantaa galii walitti qabu qopheessuun waamicha taasisaa jiraachuus himame. Pirezidaantii Waldaa Hakiimota Oromiyaa Dr. Balaayinees Lataa ogeessota fayyaa fi namoota ogummaa adda addaa keessa jiraniifis hojii tola ooltummaa lubbuu baraaruu irrattis akka hirmaatan waamicha taasisanii jiru. Dabalata qabna. Waldaan Maccaa fi waldaan Manguddoota Wallaggaa uummata dhibee busaan miidhamaa jiraniifis sagantaa galii walitti qabu qopheessaa jiraachuunis himame. Pirezidaantii Waldaa Hakiimota Oromiyaa Dr. Balaayinees Lataas ogeessota fayyaa fi namoota ogummaa adda addaa keessa jiraniifis hojii tola ooltummaa lubbuu baraaruu irrattis akka hirmaatan waamicha taasisani. Pirezidaantiin Waldaa Hakiimota Oromiyaa Dr. Balaayinees Lataa uummata dhibee busaan kanaan garmalee gaagaamaa jiru kana deeggaruufis dirqama suuraa fi reeffi namoota hanga maxxanfamu eeguun hin barbaachisu jedhani. Dabalees hanga dhaabbileen siyaasaa yookaan mootummaan ibsa kennutti eeguun dirqama ta'uu hin qabu jedhaniiru. Uummanni keenyas gorsa ogeessota fayyaa dhaga'uu fi hojiitti hiikuus qabaa jedhani. Yeroo kanattis waldaan Hakiimota Oromiyaa ogeessota fayyaa iddoowwan adda addaatti walitti dhufanii waliin Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibbaattis tajaajila tola ooltummaa kennaa jiraachuun ibsame. Deeggarsa maallaqaa fi qoricha waldaan Faannoo Diimaa taasifeef qabaachuun uummata gargaarus bobba'anii jiraachuus himu. Ogeessonni dirreewwan adda addaa keessa jiran gurmaa'uun uummata kanaafis qoricha bituu barsiisuu fi hojii tola ooltummaa
kennuu irrattis xiyyeeffachuu qabu jedhani. Waldaan wabii maccaa fi waldaan manguddoota Wallaggaa muddee 2 bara 2023 Minisootatti sagantaa galii walitti qabuu qopheessuun nurraa hin hafiinaa jechuun ibsani. Qophicha artistoota Oromoo hangafoota waliin bashannanaan uummata beelaa fi dhibeef saaxilamaa jiruufis immoo tumsa taasisuuf qophii qabaachuu ibsaniiti jiru. Godina Arsii aanaa Sirkaa keessatti dhiittaan mirga namummaa loltoota mootummaa Itoophiyaatiin uummata irratti raawwatamu hammaatee itti fufuu maddeen himani. Gandoota baadiyyaa aanaa Sirkaa kanneen akka Waanjii Raphasaa, Biduu, Baallaa, Heelaa Majaa, Heelaa Xarartee, Galabee Hululluu dabalatee kanneen biroo keessatti dhiittaan mirga namummaa hamaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa raawwatamaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Dabalata oduu kanaa kan isinitti himtu Ayyaantu Taayyeeti. Godina Arsii aanaa Sirkaa keessatti dhiittaa mirga namummaa loltoota mootummaa Itoophiyaatiin uummata irratti raawwatamu hammaatee fufuu maddeen himan. Sadaasa 23 bara 2023 irraa jalqabee raawwatamaa jiru hanga hammaatti namoonni 8 raayyaa ittisa biyyaatiin gandoota baadiyyaa aanaa Sirkaa kanneen akka Wajii Raabaas, Bidduu Ballaa, Aalaa Amajjee, Aalaa Xaartee, Galabee Amajjee, Machaalaa Soojjee Saddee, Galabee Uluulaa dabalatee kanneen biroo keessatti dhiittaa mirga namummaa hamaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatiin raawwatamaa jiraachuu maddeen bilbilaan himanii jiru. Sadaasa 23 bara 2023 irraa jalqabee raawwatamaa jiru hanga ammaatti namoota 8 raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamuu kan himan maddeen Sadaasa 28 bara 2023 ganda Waajjii fi Konnee jedhamu irraa dargaggoota 2 kan maqaan isaanii Jamaal Hajii Hadamee fi Maammee Hajii Kadir jedhaman qabuun erga hidhanii booda halkan mana hidhaatii baasanii ajjeesuu maddeen aanichaa himaniiru. Gandoota Wajii Raabsaa fi Bidduu Ballaa jedhaman keessatti manneen uummataa gubuu, uummata buqqaasuu, horii uummataa qalanii nyaachuu fi gochoonni faallaa namoomaa ta'an bal'inaan loltoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Hawaasni raayyaa ittisa biyyaa fi bulchaa aanaa Sirkaa obbo Tasfaayee Bayyanaa irratti komii guddaa kaasaa kan jiru yoo ta'u, sababa raayyaan ittisa biyyaa uummata fixaa jiruuf keessaa tokko sababa qondaaltota aanaa Sirkaa ta'uu jiraattonni himanii jiru. Aanichuma ganda Xaartee Allee jedhamu bakka Collee fi Birboo jedhamu kan qubate raayyaan ittisa biyyaa horii uummataa qalee nyaataa jiraachuu isaa maddeen himanii jiru. Bulchiisa aanaa ammoo hawaasni dirqamaan raayyaa ittisa biyyaaf soorata akka dhiyeessan ajajee uummata rakkisaa jira kan jedhu jiraataan gandicha dubbisne nama nyaata fiduu dide miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhanii tarkaanfii irratti fudhataa jiru jedha. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa mooraa waraanaa keessaa ba'ee dhiittaa mirga namoomaa raawwachuu cinatti hawaasa hiyyummaatti hambisaa jiraachuu isa ragaaleen kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhaqqaban ni mul'isu. Haala aanaa Sirkaa jiruu fi komii uummanni dhiyeessaa jiru irratti bulchaa aanichaa obbo Tasfaayee Bayyanaa dubbisuuf yaaliin taasif hin milkoofne. Oduu biyya laatiin. Dhukaasa dhaabuun guyyoota 7 booda waraanni itti fufuun Israa'el beeksiste. Namummaa fi jecha waliigaltee dhukaasa dhaabuu Hamaasii fi Israa'el gidduutti jalqabe guyyoota 4f mallattaa'een achi yeroo 2 dheereffamuun guyyoota darbaniifis itti fufee jiraachuu maddeen himani. Dabalata qabna. Dhukaasa dhaabuun guyyoota 7 booda waraanni itti fufuu Israa'el beeksifte. Namummaaf jecha waliigaltee dhukaasa dhaabuu Hamaasii fi Israa'el gidduuttis jalqabe guyyoota 4fis mallattaa'ee achi yeroo 2 dheereffamuun guyyoota 7f ture raawwatameera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun guyyoota dabalataaf akka dheeratu USA, Misirii fi Kwaatar dhiibbaa godhaniyyuu ammatti wanti haaraan hin dhaga'amne. Waraanni garuu deebi'ee itti fufeera. Humni ittisaa Israa'elis waraanni itti fufuu ibsuun rokettiiwwan Gaazaarraa dhukaafaman fashalaa'uu beeksise. Humni waraana Israa'el ibsa xaa gubbaattis maxxanseen Hamaas haleellaa irratti banuun waliigaltee cabsee jedhe. Haleellaan rokettii fi dhukaasni kanaan yeroo waliigaltee itti raawwatamu gahuun dura eegalee jechuunis Israa'elitti himte. Ergasii Israa'el kibba Gaazaattis haleellaa raawwachaa jiraachuus ibsite. Yaa'iin jijjiirama qilleensaa Yuunaayitid Arab Imireetitti gaggeeffamuu eegale. Yaa'iin jijjiirama qilleensaa kobbaa 28 Yuunaayitid Arab Imireetitti gaggeeffamuu eegalee guyyaa jalqabaatis jedhame. Dabalata oduu kanaa kan isinitti himtu Ayyaantu Taayyeeti. Yaa'iin jijjiirama qilleensaa Yuunaayitid Arab Imireetittis gaggeeffamuu eegale guyyaa jalqabaatti biyyoota jijjiirama qilleensaa badii keenya malee nu miidheera jedhaniif oduu dansaa dhageessise. Gaaffii isaanii waggoota 30f deebiis kenneera. Biyyootni dureeyyiin biyyoota bal'aa jijjiirama qilleensaan miidhaman bayyaannachiisuuf fandii maallaqaa walitti qabuu hundeessuuf walii galaniiru. Arjoomanis jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa babal'ina oduu biyya keessaaf biyya alaa kan torbanii qabanne kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture oduu isinitti himaa kan ture Allalisaa Dhaabaati. Babal'ina oduu biroon hanga walitti deebinutti qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.